Rabbi addunyaa akhiraa hongetu biyya kana keessa nan baasin dhiiri nan tuqin waggaa 4 jedhi kakat sobdu. Bila Ramadana kanaan akhiraa duniyaa biyya kanaan baasin wallahi azim wallahi warabbal kaaba. Waggaa 4 yoo san tuqamin? Atuman tuqamin. Amma reedi ati sharmuuta da sinyere dhiira reeti maqaanu ba. Lati tikarama. Sukari nanti kayak Kairo dafaram tajir. Wayne. Wallahi Kairo dafaram udah kun orso shabab ne kajiru. Amma makan no ada. Ay gitiyo nagajirta. Asli bos Fatia ready. Akam. Jera. Asli kabeja. Ay Fatia, durbum madre tertawa kasih. Ya debiu no bicudan debe. Nesor kin nakabe dufe? Ready kwan gubba kerra gizen tauni natul fate bar gubban sita. Das nama. Injalan ta gubba. Irata umbay tu fati. Batam. No isati yo itu fate. Wallah fati barati dabba barida qabda mashallah subhanallah. Mali targite. Ali finar gine man. Nunno ante? Tata mal ko dalal ta koy. Fati agile walbura ge nusuta tilala bar. Ini chat munamin jerelar. Ya. Anilla lu barsha marram bae sal fadda. Namante wano Ya, itu Sheikh kabar Sheikh. Aniyo namata amma kam dubat romadis. Ama baru mandi rakate male beta anawatu jolle gandati berri ke najimma gandum male nakagirti nuk. Adam nabasu da manjetta. Guys, ujolle ndisi salgora tabulla lachi gora warri jimma kitati wal koda ya gara-gara nagora. Aba me fati ketati gara gaddan. Gugurrata lama. Ani asli kata ati isa katai. Okay. Asli berbadian. Asli ada bito kofa arran argite ero takkara dungata kisingi. Argate di kana ada bi mi dior kuni mirikata. Maljete. Wal argine kis nagota ero takkan singe. Sumarat si adunga. Mal fatu kiyana dabbi nimiti malaka si kafalete nunga dulu buzi ala dabar. Ada bin kana fatia. Oh ini anak fatia. Ai Tapi orang ada bito kofa ya aku majeni Ramadana duro wala garra. Ada bibiti kun. Ada bibar. Ada biajai bati bar kunu unda berbada. Ati wangara ke tiru ifsad omara kon kamu ku fikirina gara aku batu ready. Ini berbada jiru kuni wan mufisa ini berbada rotina satti kenna fi jirta tolat ini kana sigi janajanu fulani ana fi fatia gotumma kenna nu farse tambakka yani. Wallah antifar dura do esa gal gubachuna. Tamni tamajal kawadi yede tumane biye nyachisa. Tapi ane gotumma kiya. Sihimi digandi ke zanun beka bilbili gafadu magala ke zandura sura kiya jira ushaen sura ke mal jere beita asla di Muhammad tajibeti ada wang gari dani sura ke cida mate zeta aji asla di tajibeti ya ni ba la ya Haji Yusuf ba suni warra mu bebe ra jira ganda warra mu beti Haji Yusuf tajibeti rasul kuni mo ka amma babo kenya sura la bishe wata Sabi asira kabda asira ready. Ya? Asira sabi kabda asira. Ya. Tapi injera mo bibi. Ababu guys, ababu dabala. Guys, kena saga. Ini kunci bidik gila ledam. Itayan. Surre go dukai mulla thara. Alle. Aye.
Guys, sabli banaan giftaran qabu qoy wayne giftarri messenger dheessa deeme. Saaka nafattuni taati. Guys, sabli banaa. Oh my god. Oh my gosh. Biyya nu nyaatte yaa shabaab. Ati amali ni ka kunta ke to utal gude ne kusha pe hoje to lalte. Mali woni gudda to ko kare kunta ke sa kana gogoro. Inde bakka maali tu. Ina garre. Waan akkana argan laalu dhisee waggaa afur siin jenne asii. Waggaa afur jette ati siingalu inta maaf itti faham. Waggaa afur hin argine. Wayne garuu baay'ee baddalamteerta akkas taanaan dhugaa rabbi warri gaa'iroo itti gaafatama jalaan baanu. Ramadana kana eltatti soomuuf. Wallahi Ramadana kana gaamanumatti sooma ka'eessatti sooma. Sila jaarsan qabu friendin qabu friendin sila orkaadha. Link in the follow. Tap copy link follow guys. Nu wajjin soom. Obumati sooma ka guyyaa takka si bira nufaa guyyaa takka reedii bira guyyaa takka mubaarak bira kasuma waliin deema gaamma jaarsa argan nuti. Mucaa wayitu kana na barreesse biyya baqaa jira. Jaartiin qabu waan kiraa manaa kan waladhuun qabu nama na soomsisu barbaada naan jedhe kaleessa lakkoo isaa irraa fuudhee sii kennu. Abbisee soomsisuure. Qalbii malee indoomsimi. Hasaaba ajaa'ibaatu naa dhufe bannaatti. Rabbi irrallee namarrallee argatta abduu san baatii kana sibiratti abaasu Ramadaan sooma. Abaasu walla abaasu haa dhufu garuu rafanii hafuun hin jiru. Yeroodhaan ka'uudhaatti maa. Ramadaan keessa moo? Achi irra fanni inuma rafa. In barbaadaati Ramadana keessallee. Maaliif? No, waa'ee barbaadu miti bar rafuun qabu kana gargaaru qaba asii galee bira taa'eetii sambuusaa maraa haasa'aa waliin taphataa asii galee. Ramadaan ammoo barbaada walirratti hiikkattan no problem. Ramadana jaarsaaf jaarti nu waliin tuutu bar. Nan beeka jaarsaaf jaartiin itti faxaruu iyyuu ni danda'ani maal? Jaarsaaf jaartiin laa galgalumaan fitatanii. Yoo bira waan bitatanii dhaban. Reedii kaanee Dubaay deemnu. Dubaay deemnu. Yeroon nu argitanu dhiira isinitti fakkaanna warri as jiru kan Dubaay jette. Fatiyam gadi qabamuu barbaadaa erti duudhaffar. Jara namaa jetta Fatiyaa gadi qabnu moo dhiifnu? Gadi qabamuu barbaadu jechuudha. Maal qottanii? Maal kan fiizikaala keenyatu dura fakkaata moo siingilii baay'eetu jira. Maaltu sirratti yoo bareedinaa ni qaba. Ijoolleen Dubaay fiqiriidha. Fiqirii kennuu beekanii, daabboo kennuu beekanii, taphatuu beekanii, roomaansii waan hundaa yoo ati dhiiftellee na dhiise. Abiddi shamarri Dubaay yoo si jaalatte bakka ati jirtutti xiyyaara kortee osoo namni tokko hin dhageenye si bira dhufti. Qalbii dhiisifati. Ani Sinasi asitti ijaasaa namaan buutan. Amma kana nin godha. Amma isin mirkaannee gisee halkan fa'aa bilbilanne bakka jirrutti baajaajii qabattanii kan sheettanii dhuftanii. An baajaajii miti miilaanuu nama dhufu. Bakka irra paarlamaa keessatti mari'atuu qabna kana.